hordoftoota sirna moofaatiin dhiibbaa afaanii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo godina Lixa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Gimbiitti uumameen hokkorri ka'ee jiraachuun ibsame. Gabaasa qindaa'eef Jaalsabaafan Waaggaarii. Hundeeffamuu Sinodoosii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoon Itoophiyaa gaaffii mana lubummaa Oromiyaa hundeessuu kuffisuu hordofee waggoottan 4 oliif Oromiyaa keessatti dhibdeen amantootaa fi geggeessitoota gidduutti uumamaa jiru furmaata dhabuun dhiibbaa adda addaa qaqqabsiisaa jira. Gaaffiin mana lubummaa Oromiyaa hundeessuu erga mormamee kaasee uummanni diddaa agarsiisaa hanga har'aatti kan ga'e oggaa ta'u amantoonni qaamolee murna biltsiginnaanis hidhamaa jiru. Uummanni Oromoo hanga afaan isaatiin tajaajila argachuu jalqabutti wanta mana amantaatiif kennu hunda dhaabee sinodoosii irratti dhiibbaa uumuu qaba ejjennoo jedhus qabatanii socho'aa kan jiran deeggartoonni mana lubummaa Oromiyaa garuu dhiibbaa adda addaa raawwachaa jiruun jibbamuu fi dhiibamaa jiraachuu himatu. Bifuma kanaanis geggeessitoonni amantootaa kan Finfinnee irraa gara Lixa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Gimbii gaafa 22 maaf 25 dura bu'ummaa Phaaphaasii sirna moofaa leellisu kan maqaan isaa Abbaa Ewusxaatiyos jedhamuun lolli sanyummaa ka'uun kaleessa gaafa 23 magaalaa Gimbiitti hokkorri amantaa geggeeffamaa akka tures ibsamee jira. Mata dureen dubbii kaleessaa sunis Abbaan Ewusxaatiyos Maargeetaa Amaaraa fuudhee garas dhaquun afaan Amaaraan sagantaa geggeessuu irratti uummanni afaan keenyaan tajaajilamna jechuun mormii agarsiisuu hordofee dura bu'aan mana amantaa Phaaphaasii kunis afaan Oromoon hin kennamu jechuun tuffii sabichaaf qabus akka agarsiisee maddeen amantootaa magaalaa Gimbii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Bu'uuruma kanaanis dhiibbaa uumamee jiruun amantoonni mormii agarsiisuun ejjennoo jabaataa qabanis agarsiisaa kan jiran oggaa ta'u qaamoleen murna biltsiginnaa ammoo amantoota hidhaa jiraachuun dhaga'ameera. Godina Baalee Lixaa aanaa Arannaa Bulluqitti maqaa garaagaraatiin hawaasni saamamaa jiraachuun beekame. Bal'inni isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Baalee Lixaa aanaa Arannaa Bulluq keessatti maqaa garaagaraan kaffaltii nageesseeraa tokko hin qabneen hawaasa qaaleensa jireenyaatiin dararamaa jiru. Murni biltsiginnaa afaan qawweetti dhimma ba'uun maallaqa irraa guuraa akka jiru jiraattonni Onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti Onicha keessatti haalli kaffaltii nurraa guuramaa jiru torbanii gara torbaniitti nu gaafachuun hoggaa kaffaluu dadhabnu ammoo reebicha hidhaa fi iraarsaa nurratti raawwachaa jiru jechuun dubbatu. Biltsiginnaan gara laafina saba irraa dhalataniif dhabuun sabbataa hiyyeessaa irraa hiikee waraana isaa ittiin bobbaafachaa kan jiru yoo ta'u uummanni dubbii deebii dhabeef waggoottaniif gidirfamaa jira. Uummata nagaa fi misooma barbaadu qe'ee isaa mancaasuun harkoota garbummaa isaanii jalatti bitanii bulchuuf miidhaa jibbaataa irraan ga'aa jiru. Bulchitoonni godina Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii fi aanaa Gullisoo bulchiinsa magaalaa Gimbiitti hidhamuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Lixa Wallaggaa aanaalee Laaloo Assaabii fi Gullisoota bulchitoonni aanichaa shakkii maallaqaa adda addaan himatamuun bulchiinsa magaalaa Gimbiitti erga hidhamanii torban guutee akka jiru odeessinu qaqqabeenii ifoomsa. Maallaqni kunis kan murni biltsiginnaa caasaaleen olaanoon gantoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa ba'uun sirnichatti galan ittiin goyyomsuuf qarshii muraasa kenneeniif dabalatee galii aanichi uummata irraa maqaa gibiraan guuruu dhuunfaaf oolfachuuf hordofee akka ta'es ibseera. Namoonni hidhaman kunneen bulchaa aanaa Laaloo Assaabii kan maqaan isaa Tasfaa Jaallataa fi bulchaa aanaa Gullisoo Habtaamuu Abdataa kan jedhaman akka ta'es beekameera. Saamichi hooggantootaan qabeenya uummataa fi dhaabbata akka bulchaniif imaanaa itti kennameen galii dhuunfaaf oolfachuu hana seeraan alaa yoo ta'u yeroo baay'ee maallaqa yookaan qabeenya faayidaa dhuunfaaf jecha karaa sirrii hin taaneen dafqaa hiyyeessaa gidirsuun kufatu. Yakkichi murna biltsiginnaan irra deddeebiin kan uumamu ta'us sababoota namni yakka raawwatee hoogganaa ejjennoo aangoo fi amantaa qabutti fayyadamee gootummaan namoota boosisuun gaafatama jala galuu dhabuu akkasumas caasaaleen sirnichaa gubbaa hanga gadiitti hanarrattis kan ijaaramedha. Baha Oromiyaa godinaalee Harargee lamaanitti yakkoonni saamichaa namoota hidhuu gudeeddaa fi hajjechaan jabaachuun ifoome. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Miidhaa loltoota faashisti Piipin godinaalee Harargee lamaanitti gudeeddii saamichaa fi ajjeechaa seeraan alaa humnoota waraana gabroonfataa Koloneel Abiy Ahmediin jiraattota irratti raawwatamaa akka jiru dubbatu. Yakki dhala namaa irratti waraana gabroonfataa biltsiginnaan raawwatamu hammaachuun tibbana addatti duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun aanaalee godina Lixa Harargee maraa fi baha Harargee muraasa keessatti lubbuun namoota darbaa fi hidhamuun gidirfamaa akka jiran arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Seerota
idil addunyaa jalatti loltootni gochaawwan kana yeroo raawwatan akka yakka dhala namaa irratti raawwatanitti kan ilaalaman ta'us Empaayerii Itoophiyaa ammoo namoota ajjeechaa namoota qulqulluu irratti raawwatan gootummaan dhaadessiti. Addattuu ajjeechaa dararaa jeequmsa saalaa fi kanneen birootiin uummatni Oromoo haala ulfaataa keessa jiraachuun wal qabatee uummanni godinaalee Harargee lamaanii sodaa hamaa keessa jiraachuu dubbatu. Wallaggaa aanaa Ga'oo Qeebbee keessatti waraanni TPP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaafaman uummata dararuu fi ajjeesuu itti fufan. Gabaasa qindaa'eef Jaal Heeraan Gameessa. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Ga'oo Qeebbee gandoota garaa garaa keessatti maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun kan bobbaafaman waraanni Empaayeratti uummata saamaa hidhaa fi ajjeesaa jiraachuu jiraattonni aanichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti maneeru. Waraanni Empaayeratti kunneen yeroo garaa garaatti uummata Oromoo afaan qawween ukkaamsuun mana adabaa isaanitti galchanii dararaa ajjeesanii gatuu fi dargaggoota jumlaan qabanii gara mooraa waraana Empaayerattiitti guuraa kan turanii fi jiran ta'uun kan beekamu yoo ta'u, tibbanaa ammoo haala baratameen olitti aanicha dararaa hammaataaf saaxilaa jiru. Akka jiraattonni jedhanitti waraanni sirnichaa kunneen tibba darbe 3/2025 aanaadhuma kana keessatti yakka tokko malee namoota maqaan isaanii ammaaf nu hin qaqqabin jiru qindeessaa mana barumsaa tokkoo fi hojjetaa kilinika fayyaa tokko ajjeesanii gatanii deemuu dubbachuun dararaa waraana kanaan nurra ga'aa jiru daran nutti hammaachuun filannoo jireenyaa dhabne jira jechuun dabaluun dubbatu. Waraanni naatoo namummaa hin qabne kunneen seera waaqaa fi lafaa cabsuun yakka tokko malee uummata nagaa maqaa garaa garaan ajjeesanii gatuun gariin ammoo mana dararaa isaanii keessatti rakkoo ulfaataa irraan ga'aa turuu fi jiraachuu isaanii irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Baalee Lixaa aanaa Gaasaraa keessatti hidhattoonni bilisiginnaa saamicha garaa garaa raawwachaa jiraachuun ibsame. Jaalli yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Godina Baalee Lixaa aanaa Gaasaraa ganda Koloobaa jedhamu keessatti hidhattoonni bilisiginnaa saamicha hammaataa uummata irratti geggeessaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Hidhattoonni faashistii PP maqaa milishaa jedhuun of waaman saamicha bifa garaa garaan raawwachaa kan jiran yoo ta'u, taateen saamichaa bifa addaan taasifamu kunis erga eegalee baatii 2 fi torbee 3 ta'uu fi milishoonni halkan walakkaa manneen uummataarra deddeemuun namoota hirribarraa kaasanii qarshii 500,000 dirqamaan irraa guuraa turuu fi gochi kun hanga yoonaatti itti fufee jiraachuus addeessaniiru. Kun osoo akkasiin jiruu torbee tokko dura immoo maqaa Buusaa Gonofaa jedhuun abbaa manaa fi haadha manaa gargar baasuun qarshii 300 harkaa fuudhaa kan jiran yoo ta'u, uummatni gocha fokkataa kana dubbachuufis itti qaanfachuun callisuufis garuu rakkoo uummanni ittiin dararamaa jiru ta'uun hawaasni bal'aan egeree isaaniif yaaddoo guddaa keessa jiraachuu ifoomsaniiru. Kana malees ijoollee maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'aniif dabtara binna jechuun dirqamaan nama tokkorraa qarshii 100 fuudhaa turanis dhuguma maatii harka qalleeyyiif yaadaniiti osoo ta'ee nama waan nyaatee buluu hin qabne hoo maaliif dirqamaan gaafatu jechuun komii isaanii dhiyeessaa jiru. Dabalataanis buusiiwwan adda addaa nagahee seeraa malee nurraa guuramaa oolu herrega kan hin qabneedhas jechuun dubbatu. Saamicha bifa biraatiin immoo gibira waggaa darbee hin kaffalle waan ta'eef kan bara kanaatiin walitti qabdanii kaffaluu qabdu jechuun uummata qaala'insi jireenyaa gubee mana ofii keessa jiraachuuyyuu dadhabe kana imimmaan boochisaa jiru. Murni hatee walachisiisuun ofii isaatiif jireenya badhaadhaa jiraatee qe'ee hawaasaatti gaddaa fi gadadoo uwwisuu amaleeffate bilisiginnaan kaabinootaannaa fi saamichaan beekamoo ta'an uummatatti bobbaasuun haqa uummataa haqaaqaa jiru. Akkuma kanaan sababni gibira waggaa 2 walirratti kaffalluuf maali jedhanii wayita uummanni gaafatan gibira bara darbee irratti kaabineen qarshii guuruu malee nagayeettiin gibira fuudhe nuuf kennuu dide kanaafuu walumaan kaffaltu jechuun hawaasa dirqisiisaa jiraachuus jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Akkasumas namoota hawaasa bakka bu'uun rakkoo kana iyyatanii dhugaa hawaasaa falmuuf aanaa deeman warri aanaa godina deemaa jechuun ofirraa geggeessuu fi warri godinaas dhimmi keessan warra aanaa bira jira achumatti deebi'aa dhimma keessan hordofadhaa ittiin jechuun umaara siyaasaa uummatatti taphachaa jiraachuus eeraniiru. Gama kaaniin immoo ji'a 8 dura bifa haaraan waajjira gandaa ijaarra jechuun hiyyeessaa fi dureessa osoo hin jedhin dirqamaan qarshii 5,500 uummatarraa walitti qabaa turuu fi maallaqa uummatni waan qabu gurguratee itti kenne kana kaabinee fi kaadireen walii galanii dafqa hiyyeessaa addaan hirachuun waajjirichas osoo hin ijaarin hambisanii turan.
turan. Dabalataanis waraana sirnichaa gandicharra qubsiisuun dirqama nyaachisuu fi obaasuu uummata gandichaatti gadi buusanii hawaasicha irratti dararaa ulfaataa raawwachaa jiraachuus kan himan jiraattonni namni adda durummaan gocha gara jabinaa fi qaanfachiisaa kana uummata Oromoo gandichaa irratti raawwachiisaa jiru dhalataadhuma gandichaa fi kaabinee bakka biraarraa rimiddii fudhatee achirra dhaqe ta'uus ifoomsaniiru. Uummatni aanichaa rakkoo nageenyaa fi dararaa adda addaa guyyaa guyyaan keessummeessaa jiraachuu fi namoonni quuqamni sabaa itti dhaga'amuun miidhama hawaasaa fi namtokkee arganii yoo gaafatan maqaa haala yeroo fi ilaalcha biraa qabda akkasumas ati shiftaadha ittiin jedhamuun reebamee hidhamuuti hanga ajjeefamuutti tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiras jechuun ONM'if gabaasaniiru. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Noophaa keessatti murni bilisiginnaa uummata qe'ee irraa buqqisuu fi yakkoota garaagaraa raawwachaa jiraachuun ibsame. Guutuu gabaasichaaf jalbilisee saba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Noophaa ganda Cabal jedhamu keessatti hidhattoonni murna bilisiginnaa uummata qe'ee fi qabeenyaa isaa irraa buqqisanii godaansisaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessaniiru. Haaluma kanaan aanaa Noophaa ganda Cabal jedhamu keessatti waraana bilisummaa Oromoo nyaachistu maqaa jedhuun yoo xiqqaate torban kana qofaa keessatti manneen qonnaan bultootaa 100 ol ta'an buqqisanii godaansisuu jiraattonni aanichaa dubbisne ibsaniiru. Wayita godaansaa kanatti kanneen haala qe'ee fi qabeenyaa isaanii sirreeffachuuf boodatti hafaniin ammoo seeraa fi qajeelfama keenya tuffatan jechuun qonnaan bultoota hedduu irratti tarkaanfiiwwan rifaasisaa fudhachaa jiraachuus jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Kana malees aanichumatti jiraataa gandichaa kan ta'e nama nagaa tokko mana isaatii qabuun harka isaa dudduubatti ciibsanii hidhuun uffata irraa baasanii qaama qullaa reebicha ulfaataa erga irratti raawwatanii booda shamarree tokko qabanii cuuphee itti kennuun qaama saalaa isaa irraa kuti jedhanii ishees doorsisaa kan turan ta'uu jiraatota keessaa kan ijaan argan ibsaniiru. Godinicha keessatti hidhaa, ajjeechaa, saamicha, gubaatii manneenii fi mancaatiin dinagdee hawaasaa hammaachuun godinichatti uummatni aanaalee kanneen akka Daarimuu, Hurrumuu, Bachoo, Noophaa, Algeessaachii fi kanneen biroo rakkoowwan nageenyaa hammaataa keessa jiraachuun gabaafamaa tureera. Guyyoota 5 darban dura uummata aanichaa fi kanneen biroo keessa jiraatan waraana bilisummaa Oromoo waliin jirtu. Nuti immoo waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf qophii xumurree kaaneerra. Kanaaf immoo tarkaanfii helikoophiteraa fi diroonii fudhachuuf waan jirruuf waliin isin rukunna jechuun hawaasa godinichaatti dhaadachaa turuu isiniif gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Godina Walloo aanaa Dawwee Arawaatti hidhattoota sirnichaan maanguddoon biyyaa tokko yoo madaa'u hidhaa reebichaa fi saamichi maatii qabsaa'otaa irratti raawwatamus jabaate. Jaal Amansiis Kaayyoo dabalata qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwee Arawaatti gaafa 9/2025 irraa eegaluun hidhattoonni murna bilisiginnaa federaal poolisii fi milishoota jechuun owwaaman maqaa sakattaa waboo jedhuun baadiyyaa aanichaa mara keessatti kan bobbaafaman yoo ta'u hidhattoonni kunneenis dirqama bobbaaniif dhiyeessanii of cinatti dhiisuun gara hawaasa nagaa fi meeshaa maleessatti deebi'anii jiraattota oonichaa hiraarsaa jiraachuun ibsame. Gara jabiyyiin ergamtoota maafiyaa PP dhiiga qulqulloota dhangalaasuu amaleeffatan kun 9/23/2025 ganama barii barraaqaan jiraataa ganda Kaataaroo kan ta'an osoo inni jimaa isaa eegaa jiru ooyiruu jaarsa biyyaa maanguddoo Umar Daalee jedhamutti marsanii maqaa ilma keetu miseensa wobooti jedhuun rasaasan rukutanii ajjeefneera jedhanii bakka itti gatanii biraa deemuun beekame. Maanguddoon biyyaa maqaa ilma keetu bosona jiraan ooyiruu isaanii keessatti hidhattoota koloneel Abiy Ahmediin rasaasan rukutamee du'eera jedhamuun bakka itti gataman kun madoon isaa cimaa ta'us lubbuun kanaaf oggaa ta'u yeroo gabaasni kun qindaa'etti yaalaaf magaalaa Booraa geessanis Booraan hin danda'u jedhee hospitaala Qamisatti dabarsuun yaalamaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Teeksitoonni sirna cubbuu kun guyyuma kana erga maanguddoo kana madeessanii booda gandi Dabaagaloo jedhamutti ol seenuun maqaa maatii qabsaa'otaa fi quunnamtii waboo qabdu jedhuun namoota nagaa reebaa kan turan yoo ta'u daa'ima ganna 15 Abduu Muhammad jedhamu qabanii uleen tumanii laffisuun bilbila isaa harkaa fudhatanii gadi yoo lakkisan gandichuma abbaa maatii nama dhukkubsatee baatii dheeraan mana yaalachiisaa ture Haayimad Yaasinee Buseerii jedhamu qabanii hidhuun ibsameera. 9/23 kana ergamtoonni PP kun ganda Sanqallee gadi jedhamu deemanii maqaa hidhata waboo qabduu fi firri keessan bosona jira jedhuun jaarsolii biyyaa Umar Guyyaloo fi Muhammad Abrahaam jedhaman ukkamsanii qabuun garmalee reebaa magaalaa Booraatti hidhuu jiraattonni Paakistaan Peeshawar keessatti haleellaa of ajjechaa gama waraanaa irratti raawwate
raawwatameen namoonni 6 ajjeefaman. Gabaasa dabalataaf Jaalirbuu Dhugaa. Namoonni of ajjeesan 3 waajjira muummee waraanaa gartokkee paaraa miilitarii Paakistaan magaalaa Peeshaawar keessatti haleellaa raawwachuun yoo xiqqaate hojjettoota nageenyaa 3 ajjeesuu fi namoota hedduu madeessuu isaanii gabaasni miidiyaalee ni mul'isa. Gaazexaan Daawun Deelii akka gabaasetti haleellaan waajjira muummee koonistaabularii federaalaa yookaan FC irratti raawwatame wiixata irraa ganama kan raawwatame yoo ta'u loltoota keessaa tokko dho'aa isaanii karra gamoo kanaa irratti dhooseera. Kanneen hafan lamaan humnaan seenuuf yaalan garuu rasaasaan ajjeefamuu isaanii gabaaseera. Jalqaba irratti hidhattoonni 3 waajjira muummee kana haleeluuf yaalan jechuun qondaalli poolisii magaalaa guddoo Peeshaawar Miyaan Sayid Ahimad gaazexaa kanaaf himaniiru. Weebsaayitiin Duniyaa Niwus jedhamus Sayid wabeeffachuun akka jedhetti qondaaltonni FC 3 ajjeefaman karra irratti buufatanii kan turan yoo ta'u dho'insa achitti mudateen ajjeefamaniiru. Qondaalli nageenyaa maqaan isaa akka hin dhaamne kan dubbate Rooyitersiif akka himanitti naannoon kun cufamee ture. Raayyaa fi poolisii dabalatee qaamoleen seera kabachiisan naannoo sana marsanii shororkeessitoonni tokko waajjira muummee keessa jiraachuu isaanii waan shakkaniif of eeggannoodhaan haala jiru to'achaa turan jechuun qondaalli kun wabeeffameera. Akka Daawun jedhutti haleellaan kun yoo xiqqaate namoota nagaa 6 irrattis miidhaa kan qaqqabsiise yoo ta'u isaanis gara hospitaala Leedii Riidingi Peeshaawaritti geeffamaniiru. Gareen haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhate hin jiru. Haa ta'u malee Taalibaan Paakistaan Taalibaan Paakistaan jedhamuunis beekamu haleellaa wal fakkaataa kanaan dura biyyattii keessatti raawwatameef komatamaa turaniiru jechuun Aljaziiraan gabaaseera.